Shashe. Hagayya soddoma bara 2023 yashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamna oduu keenya dilee sa'aatii kanaaf jennee qabannee dhiyaanne sintimna waliin aanaa tolanne. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasgaa keessatti hidhaa fi ajjeechaan waraana murna bilxiginnaan uummata nagaa irratti jabaachuu jiraattonni dubbatan. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kan akka taanutti siniif dhiyeessiti. Murni waggaa 5 guutuu ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irratti hidhaa saamaa fi ajjeesaa har'a ga'e rakkoon sabichaaf furmaata gochuu hanqachuun humna waraanaa itti bobbaasa yeroo hunda hidhaa fi ajjeesaa jira. Kanumaan walqabatee godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasgaa ganda Geela Qarsaa bakka addaa Kookee jedhamu keessaa baatii tokkoon dura dargaggoota 4 sin deeggartoota wobooti jechuun barii barraaqaan qabuun reebicha hamaa ergaa irratti raawwataniin booda mana hidhaatti galchuun dararaa jiru. Namootni waraana bilxiginnaan qabamuun hidhaman kunneen maqaan isaanii Maatiyoos Badhaasaa, Damboo Waggaarii, Marqoosii fi Ayyaanaa kan jedhaman ta'uun barameera. Oduu biraatiin ammoo miseensa raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa dhalootaan Oromoo ta'e tokko maatiin isaa dubbisuuf yeroo mooraa aanaa Saasgaa magaalaa Angar deemanitti isin ergama dhuftan jechuun tarkaanfii ajjeechaa irratti fudhachuun barameera. Lixa Wallaggaa aanaa Beegii keessatti waraanni murna bilxiginnaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoon bobba'an dargaggoo nagaa tokko madeessuun loon hawaasaa torba irratti haleellaa raawwachuun dhaga'ame. Jaalnimoonaa Fayyisaa waan qindeeffate qaba. Murni faashistii PP ergamtoota isaa uummata nagaatti bobbaasuun qeessaanii irratti ajjeecha saamicheedhaa fi buqqaatii irraan ga'uun uummanni dhalachuu isaan gaabaarurraan ga'anii jiru. Haaluma kanaanis hagayya 25/2023 godina Lixa Wallaggaa aanaa Beegii ganda Xiilloo bakka addaa Nooraa jedhamutti waraanni faashistii PP maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobba'an badii tokko malee dargaggoo Gammachuu Tamasgeen jedhamu rasaasan rukuchuun madeessan. Dabalataanis bakkuma Gammachuu rukutanitti loon hawaasa torba rasaasan kan rukutan yoo ta'u achi keessa loon 2 du'anii 5 madaa'uun barameera. Faashistoonni Abiyyi Ahimad aanaa Beegii keessatti qoricha hawaasa irraa kutuun koleeraa fi busaan akka du'an taasisuu dabalatee gochoota adda addaa uummata ittiin doorsisuu dandeenya jedhan akka meeshaa waraanatti hawaasa irratti fayyadamaa jiraachuun barameera. Godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda Bootee fi godina Bunnoo Beddellee keessatti namoonni nagaa 4 waraana PP'n ajjeefamuun dhaga'ame. Jaalmurteessaa Bantii dabalata qaba. Tarkaanfii jajjabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa cufa keessatti waraana faashistii PP irratti fudhachaa jiru jala dhaabbachuu kan dadhabe lammiilee nagaa ajjeesuu hojii dileesaa taasifate. Oduu kanaan wal qabatuunis godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda Gabaa Facaasaa fi Sohii keessatti tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo dheengaddaa gayya 28 bara 2023 lukeen diinaa irratti fudhate miidhaa guddaan kan irratti qaqqabe waraanni biltsiginnaa aanichuma ganda Abootee jedhamu keessatti namoota nagaa Yoosef Jaatuu Addisuu Bulchoo fi Bulaa Danuu jedhaman balleessaa tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesuun beekameera. Loltoonni sirnichaa waboo dura dhaabbachuu dadhaban kunneen bifa ijaa baafannaatiin uummata nagaa ajjeessaa saamaa akkasumas qe'ee fi qabeenya isaa barbadeessaa kan jiran yoo ta'u ganduma Abootee keessatti guyyuma kana nama obbo Nabiyyuu jedhamu jalas mana gubuunis himameera. Oduu ajjechaa wal qabatuun godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa buufata 7ffaa keessatti dheengaddaa hagayya 28 bara 2023 nama maqaan isaa Saudi Amdallaa jedhamu badii tokko malee uleen reebuu yoo ajjeesan jiraataa buufata 4ffaa kan ta'e Kadir Adaamee qabanii reebicha hamaa irraan ga'aniin ajjeesuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya dilee sa'aatii kanaaf jennee qabannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Jalaalu fiida tokkummaa uumaa ilmaan Oromoo fakkeenya Asifame kan hagayya 30/2023 isiniif dhiyeessaa aan heeraan gameessaati. Irreef gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf sabboontonni ilmaan Oromoo gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan maadheen haadhoo xiiqii Wallaggaa jalatti ijaaramanii jiran marsaa 9ffaa wabootumsa dinagdee akka armaan gadiitti gumaachaniiru. Haayilee fidaa qarshii 2,200, muka araaraa tokko qarshii 2,200, muka araaraa 2 qarshii 1,400, odaa leeqaa qarshii 800, waboo bii Oromoo qarshii 1,000.
Kaayyoo Jaalmarroo qarshii 600, Doddota Diimaa qarshii 400, Qeeransa Caatoo qarshii 500, Maccaa Abdii qarshii 500, Daandii Bilisummaa Oromiyaa qarshii 1400, Marroo qarshii 800, Falmataa qarshii 200, Qeeransoo qarshii 600, Lama Baawwaa yookaan Koomtoo qarshii 700, Biiftuu Barii qarshii 500, Guutuu Caalii qarshii 1000, Sabboonaa Leeqaa qarshii 1000, Falmataa Rooroo qarshii 5500, Booree qarshii 800, Gaara Beellamii qarshii 3300, Mukukkula Bilisummaa Oromiyaa qarshii 1200, Tumsa Sabboontotaa qarshii 3200, Malkee Waaree qarshii 1000, Falmataa Lammii qarshii 5000 kan gumaachan yoo ta'u, ida'amni isaa qarshii 36,800 gooticha waraana bilisummaa Oromoo biraan ga'anii jiru jechuun gabaasa ajajaan olaanaan dhaabaa WBO arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'uttiin jenna. Injifannoon uummata Oromoo. Addunyaa mucaa Oromoo jalaala fiidaa tokkummaa uumaa ilmaan Oromoo fakkeenya fuudhaa eebbisa addunyaa mucaa Oromoo irraan baqannee isiis hin deemne hundafuu hin dandeenye qabsoo siniifne jalaala fiidaa tokkummaa uumaa fakkeenya fuudhaa maloota